Nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyyaa gara chaanaalii kanaa baga nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kanarratti barumsa Ingiliffaa yeroo yeroodhaan kan argattan ta'a jechuudha. Chaanaalii kana subscribe gochuun irraanfatinaa nagaa tube kan jedhu kana jechuudha. Subscribe godhaa barumsa Ingiliffaa yeroo yeroodhaan warroota eegaltootaaf akkasumas eegaltoota gara intermediate warra deemaa jirtaniifis ni gargaara jedheetan yaada. Kanaafuu chaanaala kana subscribe godhaatoo hordofaa jechuudha barumsa Ingiliffaa. Har'allee immoo akkuma baratame kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe maalinni barumsa Ingiliffaa English conversation dubbiiwwan yookaan haasawwan Ingiliffa keessatti fayyadamnu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Yeroo baay'ee amma dubbiiwwan adda addaa fayyadamnaa guyyaa guyyaadhaanii kanaafuu viidiyoo san isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Hanga ta'e isin fayyada na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Okay, amma gara video keenya dabarra. Video keenya irratti maa'inni amma basic English conversation haasaa guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnu amma basicii warra ta'an ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee haasaa keessatti kan ittiin fayyadamnu ni ilaalla. Fakkeenyaaf how many hours do you sleep at night? How many hours do you sleep at night? Maal jechuudha? Halkan sa'a meeqaaf ni raftaa? How many jechuun meeqaaf jechuudha. Meeqa jechuu miti. How many jechuun meeqaaf jechuudha. Waan baay'eedhaafis itti fayyadamuu dandeessanii how many meeqa jechuuf jechuudha. How many hours? How many hours? How many hours do you sleep? Hours jechuun sa'aadha. Hour jechuun sa'aadha. Kanaafuu sa'aatii meeqaaf ni rafta? Sleep jechuun rafuudha miti. Kana ni beektan jedheetan yaada. Sleep. At night jechuun halkaniif jechuudha. Night halkan. Night jechuun halkanii. Kanaafuu how many hours do you sleep at night? How many hours do you sleep at night? Halkan sa'a meeqaaf ni rafta? Jechuudha jechuudha. Kan itti aanu immoo maal ta'uu danda'a? I sleep almost 8 hours a night. I sleep almost 8 hours a night. I sleep almost 8 hours a night. Gara sa'a 8 nan rafaa. Namichi kun amma gara sa'a 8 kan rafuudha jechuudha. Isin garuu kanuma barbaadan jechuu ni dandeessan jechuudha. I sleep almost jettanii sa'a meeqa raftanii? I sleep almost 12 hours a night. Oh, nama sa'aatii 12 rafuu ni jira. Okay, I sleep almost 8 hours a night. Sa'a 8tiif nan rafa gara sa'a 8titti ni dhiyaataa jedhe jechuudha kun. Okay, kan biraa immoo I get dressed and leave for work. 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 Uffadheen gara hojjaa deemaa yookaan gara hojjaa bayaa. I get dressed jechuun uffadheen jechuudha. I get dressed jechuun uffachuu jechuudha. Get dressed yoo jedhame amma get dressed yoo jedhame uffachuu jechuudha. Uffata uffachuu. I get dressed jechuun kanaafuu maal ta'a? Uffadheen, uffadhu, uffadheen kan jedhu bakka bu'a jechuudha. And leave for work fi gara hojjaa deema. Hojjaa jechuun work. And leave for work. Okay, next. I need to get haircut.
I need to get haircut. Dabbasaa kiyya murachuun qaba. Yookaan dabbasaa kiyya murachuun barbaada. Dabbasaa kiyya murachuun qaba. I need to get haircut. Haircut jechuun mataa murachuu jechuudha. Haircut jedhama mataa murachuun. Hair jechuun mataadha miti. Haircut. I need to get haircut. Dabbasaa kiyya murachuun barbaada. Hair jechuun dabbasaadha. Kanaafuu dabbasaa kiyya murachuun barbaada jedhe jechuudha. Kan itti aanu ammoo are you tired? Are you tired? Are you tired? Namni tokko amma dadhabdanii yoo isin arge maal isiniin jechuu danda'a? Are you tired? Isiniin jechuu danda'a jechuudha. Dadhabdeertaa? Yookiin yuu kana amma afaan Oromooti irratti are you tired? Dadhabdee jirtaa? Yoo jedhe nama tokkoof yookaan nama qeenxee tokkoof fayyadamaa miti. Kana garuu are you tired yoo jedhe isinis isin kan jedhuufis ni fayyada jechuudha. Danuudhaafis. Dadhabdaniirtu kan jedhuufis dadhabdanii kan jedhuufis ni fayyada jechuudha. Are you tired nama tokkoonis jechuu dandeessan. Are you tired nama baay'eedhaanis jechuu dandeessan. Are you tired dhiiraanis jedhuu dandeessan. Are you tired dubaraanis jedhuu dandeessan jechuudha. Nama feetaniin are you tired jedhuu ni dandeessan jechuudha. Kanaafuu are you tired? Are you tired? Dadhabdee yookiin dadhabdanii jechuudha. Okay, next. Yes, I am very tired and I want to sleep. Yes, I am very tired and I want to sleep. Yes, I am very tired and I want to sleep. Eeyyen baay'ee dadhabeen jira, hirriban barbaada. Tired jechuun dadhabbii jechuudha. Tired jechuun dadhabbii jechuudha. I am very tired. Dadhabeen jira. Okay, eeyyeni baay'ee dadhabeen jira, hirriban barbaada jechuudha. Yes, I am very tired and I want to sleep. Jechuudha. Sleep jechuun hirribaa isinitti himeen jira. Okay, I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. I brush my teeth every day. Ilkaan koo guyyaa guyyaan nan rigadha yookaan qulqulleessa. I brush my teeth every day. Ilkaan koo guyyaa guyyaan nan rigadha yookaan nan qulqulleessa. Brush my teeth jechuun ilkaan kee rigachuu jechuudha. Ilkaan rigachuu jechuudha. Teeth jechuun ilkaanii every day guyyaa guyyaadhaan kan jedhu bakka bu'a. I brush my teeth every day. Ilkaan koo guyyaa guyyaan nan rigadha. I brush my teeth every day. Ilkaan koo guyyaa guyyaan nan rigadha kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Egaa viidiyoochi kanuma fakkaataa akkasinitti tole abdiin qaba. Kanaafuu warroonni chaanaala kana haarawaa taatan subscribe godhaa baay'ee. Yoo viidiyoocha jaalattanis like godhaa. Yaada yoo qabaattan barumsa akkamiitis akka barbaaddan natti himaa jechuudha koomentii irratti. Koomentii keessan hanga ta'een laalatan jira jechuudha. Kanaafuu yaada qabdan naaf barreessuun irraanfatinaa jechuudha. Har'aaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Bye.